Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif baay'eetu akkam jirtu fayyaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti Waaqayyotti tolu Waaqayyo na gargaaree egaa amma humna qabanitti fiiguun beessa mitiire inumaan fiiggaddaa gargaarsa Waaqayyooni amma biyya koosa lammaffaatti deebi'ee immoo kunoo hojii jalqabeera akkuma gartanii amma magaalaa Singaappooriin jira. Kaleessa cidha guddaatu turre amma karaarraa dhufeenii karaatti darbee egaa jaalaluma kabaa fedheenii Finfinneerra ba'e Waaqayyoo saba koo warra itti dhamaatan hunduma keessan guddisees na eebbisu wanta gaarii ta'e hundumaaf immoo ulfinni hundumtuu akkuma barreesse Waaqayyo duwwaaf haa ta'u. Waan an dubbachuu dhufe tokkotu jira beektu yaadaan na caqasaa dubbii yeroo hundumaa sammuu kootti ba'aa ulfaataa ta'u tokkoo fi kaleessa waan abdiin cilaanchilii wayinatti argame sagantaa eebbaa faarfataa mana kabaa fiduu irratti jechuudha. Maa inni sabni keenya gaafa walii gammadu gaafa tokkummaadhaan yaadu gaafa tokkummaadhaan dubbatu wanta inni gochuu hin dandeenye hin jiru kan jedhe nama jalqabaa midhaan yoonni hunduma keenya jira kana bara jireenya keenyaas jechaa jiraanne garuu jireenyaan hin jiru jireenyaan sana hin goonu nun tokko taanee ndaa fincoomni iyyuu fincaan keenya akkas godhaaree eenyuun deema akkas inni fakkarsuun keenya cimaadha garuu tokkummaa waan jedhamu yeroo baay'ee nu biratti hin mul'atu. Maaliin ilaala isinitti fakkaate? Barreen gaddaa yeroon isaallee darbeera. Yeroo rakkoon wayii uumamee ture rakkicha irra deebi'een kaasu. Anaaf maatiin koo gargaarsa Waaqayyoon yeroo rakkisaa qabsoo addaa keessadha kan nu dabarre yeroo sana. Waaqayyoo nu gargaaree karaa nama gargaara miti ree Waaqayyoo hunduma isaayyuu gaarii godhe akka diinni tilmaame tun taane akka inni jedhe ta'e garuu maali achi booddee jijjiiramootatu dhufe yeroo isin jedhu fakkeenyaaf eerpoortiin Baalee hin baname. Maa inni beektu amma kana booddee amma Singaappooriin hin jira isinitti meera. Kana booddee hawwiin koo yoo Waaqayyo jedhe biyya abbaa kootiitti deebi'ee saba koo tajaajiluudha. Addanaati carraa hojii biraa argadhee hojii gaarii tarii qarshii gaariidhaanis jireenya gaarii maatii koo wajjin jiraachuu nan danda'a. Maatiin koo garuu dhalan godhadhee fi haadha manaa koo duwwaadha yookaan maatiin irraa dhufe duwwaadha dhee yaadonni saban keessaa dhaladhe saba koo guutummaa akka maatii kootiitti ilaala. Amantaaf lagaan tun gargar hin qoodin jechuudha. Garuu rakkoo guddaa nu gidduu jiru tokko keessumaa ol adeemaan keenya akka itti yaadnu kanan barbaadu. Kana hunda keessaniif ani maanaa kenna. Hojii manaamee of gaafadhaa tokkoon keenya of gaafannu. Maal ni arge beektu? Keessa keenyaanii qabsoo guddaadhaanii eerpoortiin jeneraal Waaqoo guutuun baname Baaleetti beektu Naqamteetti hin baname. Kan luba guddinaa tumsaa Dambidoollootti kan Dr. Hayilee Fidaan baname hundumti keenya Oromiyaadhaa fi eerpoortii baay'eetu barbaachisaa jenna. Garuu peejii dhaabbata keenya daandii qilleensa Itoophiyaa jala dhaqaati. Maalin hordofa yeroo sana gaafa daandiin qilleensa Itoophiyaa ameen egaa oofaa waan isin taasifaaf komantii keessan baay'ee dubbisuu hin danda'u. Akkuma TV'tti na fudhadhaa achiin isinitti haasa'a malee waan isin jettan baay'ee dubbisuu hin danda'u. Amma immoo gara galgalaata addanaati. Sa'aatiin 12:02 amma galgala jechuudha. 12:02 yeroo itti namni gara manaatti arreedu waan ta'eef hojiidhaa ba'e. Yaada koo kana dabarfadhee eebba kaleessaa wajjin wal qabsiiseen dhaamsa guddaa dabarsuuf jedheen. Booriftaan antaliillee dheeressaa yoon biyyatti deebi'ee biyya koo tajaajiluuf isa ta'u saba koo tajaajiluuf gufuu guddaa natti taa'e sodaa yaaddoo cimaa
halkanni guyyaa sana nyaatu tokko cilaanchilee abdii eeggalee sanatti argamnaan inni maaf hin dubbadhu jedhee jechuu kooti har'a. Yeroo eerpoortiin naqamtee baname komantii jala daandiin Itoophiyaa kunoo balalii haaraa naqamteetti bannee maqaasaas guddinaa tumsaa inni moggaafnee irraa gaafanne dheedu. An kana yaadee ture sabni Oromoo hundumtuu wal ga'ee gammadaa ture. Yeroo daandiin qilleensa Itoophiyaa kunoo birkii balalii haaraa baaleetti banneerraa maqaasaa immoo jeneraal Waaqoo guutuu inni moggaafneerra jedhu Oromoon hundumtuu wal ga'ee harka walitti rukutadhee yaadee ture. Kan Dambidoolloos balaliin achitti jalqabamee yeroo maqaan isaa Dr. Hayilee Fidaadhamee moggaafamu akkasitti yaadeen. Garuu gaafa poostii maxxansa daandii qilleensa Itoophiyaa jala dhattanii gaafa laaltanii nama gammadu caalaa nama gaaffii gaafatu argitu. Fakkeenyaaf naqamteetti baname miti komantii isin achi jalatti argartanii gimbii foo'edha, najjoo foo'edha, aayiraa foo'edha, calliyaa foo'edha, boojii foo, jaarsoo foo, mandii foo'edha. Isinii galeera Oromoon isa obboleessa isaaf ta'e isaaf ta'ee gammadatu hin taane kanan achirraa argee maanni beektu isa baaleetti baname hoo achi deebi'ee arsii foo'edha. Kanaafoodha. Baalee machi roobee foo'edha. Kanaafoodha. Deebi'ee laga lagatti Dambidoollotti baname gaafa damu qaaqee foo'edha. Hundumtuu komantii achi jala jiran yoo ilaaltanii naqamteetti baname gaafa damu shaambuu foo'edha. Gaaffii gaafachuutu dogoggoraa miti laa. Eerpoortii maaliif najjoof hin banamu gaafachuutu dogoggoraa achaan jiru na hubadha. Yookaan Oromiyaa iddoo biraatti maaliif hin banamu gaafachuutu dogoggoraa achaan jiru na hubadhaa sirriitti. Sababa har'a naqamteef banameef jechuudha. Maaliif najjoo gaafatama yookaan maaliif shaambuun gaafatama. Gammaduudha malee yeroo sana. Inni naqamteef ta'e naa ta'e inni baaleef ta'e naa ta'edha yeroo sana wal ga'anii akka eebba kaleessaas inni galee Oromoon gaafa tokkummaan dhaabbatu waan inni gochuu hin dandeenye hin jiru inni irra mitire. Akka eebba kaleessaa tokkummaan dhaabbatee walii gammaduudha malee Oromooni amala Oromdurii miti baay'ee nuti dhaloonni si'anaa amala kan lafa nuun fuune waaqayyo inni gubbanaa beeku malee gaafa tolosaaf waa ta'edhani baga ta'ee fedha Oromoon durii ammayyoo godhuuf waaqayyoodha. Mee harmootii keenya abbootii keenya yaadadhaame gaarii namaa ta'e gaafa dhagaan akkam akka isaanitti irratti dabalanii eebbisan. Nuu amalattamii qabna. Abaluuf waa ta'e gaafa dhan anaafoo hinna. Inni ta'eef sun kan keenya ta'uusaa dagannaa baraa. Kun immoo isa wantichatti dhama'ee hojjeteefi caba haamilee guddaadha. Caba mooraalii guddaadha. Kan sirriitti jala murtanii hubachuu danda'u qabdu. Isa taa'ee ilaaluuf daakuun xaafii dimbilaalaa jedhanii Oromoon gaafa mammaaku. Isheen taate sun iyyuu gidiraa meeqaanii qabsoo meeqaan taate isa iyyuu namni galateeffatu naa ta'e namni jedhu dhibeeti. Kaan immoo maal jedha? Maal guddinaa tumsaa naqamteedha jedha. Maaliif goota naqamteen hin moggaanedha? Fakkeenyaaf inni isiniin jechaara. Innaa kaanee eerpoortiin najjootti banni dirqamaa goota najjoo mogga'u qabachuudha. Oromoo tokkotti beennaa baraanuun. Inni nuun Oromiyaaf Oromoo tokkotti beennu suni maaf gaafa afaanii duwwaate gaafa bu'aa gaafa gochaa maaf jireenya keenya irraa calaqqisuu dadhaba jamaa. Akka kana taanaan immoo bor akkamitti Oromiyaaf Oromoo tajaajilla akkamitti waliima keenya tajaajilla. Yoo waan tokko ta'e yoo Oromoon wal ga'ee walii gammaduu nu baay'ee nu danqa. Aadaa akka kanaa hoo abbootii keenya baabilii keenyatu qaba malee nu biratti badaan mul'atu. Kana abaarsa kana waaqayyo nurraa cabsu malee dhugaadhuman jiran. Ani wanti mataana dhukkubsu akka kootti waaqayyo hunduma keessan kabaju baay'een isin jaalladhaa. Namni anaan hamanaan jettanii hin beektanii eebbaaf jaalarraan kan hafe namni hamaanatti dubbatee beeku hin jiru. Anillee akkuma kanaa jaalalaaf kabaja guddaan isinii qabaa. Waan isin na dhageessaniif jedheen immoo ergii sabi koo na dhaggeeffata ta'e wanta mudaa xinnoo qabnu kan ammoo yoo nu walii keenya hin gorfannu ta'e yoo nu walitti himnu ta'e immoo eenyutu nutti maree deen immoo har'a carraa kanatti immoo fayyadamee isinitti haasa'uu dhufe jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf borii biyya abbaa kootti hin deebi'aa hojii hojjechuutti kaanaa mee nuuni gaa akka biyyaatti yaadna miti.
akka biyyaatti yaadna. Fakkeenyaaf balalii Oromiyaa keessaa kaabatti kibbatti lixatti baatti iddoo istiraateejikii saayintifikaalii wantoota ilaalaman baay'ee wantoota ilaalaman baay'eetu jira isa diteelii isaa maddanatti isinitti meefituu hin danda'u. Fakkeenyaaf balalii gaafa gara Ameerikaatti balaliinu Finfinnee irraa kaanee jechuudha. Finfinneen ol ka'iinsi lafa isaatii ol ka'aa waan ta'eef fiitii 7,000 ol waan ta'eef jechuudha. Nama guutuu mi'a guutuu fe'atee boba'aa guutuu fe'atee xiyyaarri lafaa ka'uu hin danda'u. Kanaaf dirqama iddoo tokko qubachuu qaba gaafa gara Ameerikaa deemu. Xaaliyaanii yookaan immoo Xaaliyaanii Roomiin qubannee boba'aa guuttannee kaana yookaan immoo gara Loome Toogoo jechuudha. Dhiya Afrikaa, West Afrikaa qubannee boba'aa guuttannee kaana. Nuuf kuni koostii dabalataati bara. Itoo addanaa kaanee kallattiin achitti balali'uu dandeenye bu'aa margannu ol arganna turre jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf Finfinneedhaa gara Bishooftuutti gaafa eerpoortiin bal'atu Bishooftuun ol ka'iinsisaa kan Finfinnee gadidha. Isinii galee loolaandiidha jechuudha. Kanaaf boba'aa guutuu guuttatee nama guutuu qabatee Finfinneerraa balali'uu caalaa xiyyaarri Bishooftuurraan naaqee kallattiin Ameerikaatti balali'uu hin danda'a jechuudha. So daandiin qilleensa Itoophiyaa yoo achi dhaqee opereetii godhe irra bu'a qabeessa ta'a Finfinnee caalaa. Finfinnee magaalaa guddoo